Rakkoon har'aa dhugumatti anaaf taate yuunivarsiitii fira kiyyaaf diina kiyya adda baaftee naaf ibsiti. Si keessummeesseetiin jira erga dhuftee natti rakkoo balloon si booda akka jirtu hubadheera hanga tokko. Ba'aan ati narra keessee taatus guddoo akka gaaraa bu'aan sirraa argadhee caalaa abdii baruuf na gargaara. Dhufteeti adda naaf baafte isa dhugaaf isa dharaa odeessitii himiifiti waa hedduus si keessa jira. Sababa gammachuu taateef diina kiyyaaf hinaaftota anaaf garuu adda baafte ni qabda baay'ee galata. Qormaanni fiddee naan qabdee yeroof ta'us natti gufuu abdii jireenyaatiin qabaa taa'ee ciisee jalan kufu. Ana goote akkaan cimee kaayyoo tiyyaaf itti fufu naaf ibsite akka aduu diina dhoysaan natti dhufu. Miidhaatiin tee sodaadhullee ergaan seene itti obsee kanan yaaduuf kanaa yaadu si adda baasee naaf ibse. Daawwitiin keessa waa argan tanteetuma dhugaa rakkoo fira qoblaan na sossobu dirree baafte tokko tokkoon. Barnoonni ati naaf kennite huban qabu hundi callaa alhamdulillaahi hundaafuu ani irkoon tiyya Allah.